Hello. Nooru harka fuune ani beekan gulummaa irranaan jedhama biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge irraanii miidiyaa ODM kan miidiyaa hawaasaa irra tamsa'urraan sinii bilbilaa jira. Eenyu isiniin jedhu laata? Galatoomi beekan an Boonsoo Sabaan jedhama. Biyya Oromiyaa keessa kanan jiraatu lixa Oromiyaa fi carraa kana naaf kennuu keessanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee fayyaa taagaa Boonsoo Sabaa meegaa kan lixa Oromiyaa jettanii kan naannoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo akka jirtanidha. Egaa kanan odeeffata xinnoo qabu. Mee akkuma waliigalaatti akka ilma Oromoo tokkoottis akka nama qabsoo keessa jiru tokkootti waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waboon saba isaarraa maal barbaadaa? Akkuma waliigalaatti immoo waboon saba Oromootiif maali? Tole galatoomii yaada yookaan gaaffii kana deebisuuf mee dura qabxii isa itti aanu deebisuuf yaala. Innis waboodhumti yookaan waraana bilisummaa Oromoo gabaabsinee yeroo barreessinu waboon saba Oromoo maali isa jedhamu deebiseen gara isa jalqabaatti deebinaa. Waboon yookaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun kottoonfachiisa yookaan afaan Ingiliffaan abbreviation kan jedhamu kanarraa kan nuun hubannu waraana ta'ee waraana bilisummaa fi Oromiyaaf dhaabbatee bilisummaa saba Oromoof dhaabbate. Kanaaf gabaabsinee waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo jennee waamne. Egaan waboon maal isa jedhamuuf wanti seer gochuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waboon saba Oromoo irreef gaachana ta'ee biyya Oromiyaa saba Oromoo qabattee bara dheeraaf gabrummaa alagaa yookaan gabrummaa sirna habashootaa waggaa dhibbootaaf lakkaaman jala kan turte biyyi ishee sarbamtee kan turte kana bilisoomsuuf kan dhaabbatee dirqama waadaa jaalleewwan qaqqaalii ganamaa fudhatee wareegama hir'ina qaamaaf lubbuu kaffaluun saba Oromoo bilisoomsuuf biyya Oromiyaa birmadummaa ishee mirkaneessuuf kan hanga wareegama lubbuutti kaffaluuf dhaabbateedha jechuudha gabaabumatti. Ulfaadhu jaalboonsa amma immoo keessumaa yeroo ammaa kana injifannootu jira jedhamee yeroo odeeffamaa jiru kana keessumattu jijjiirama guddaa keessa gallee jirra jedha impaayerri Itoophiyaa isin itti duulaa jirtan kun. Amma akka keessanitti akka ilaalcha keessanitti jijjiirama dammaqinsa uummataa amma argame kana keessatti ga'een waraana bilisummaa Oromoo maali jettu? Adeemsa amma haaromfama biyyi impaayera Itoophiyaa keessa jirtu kana keessatti ga'een waraana bilisummaa Oromoo kallattii hundaadhaan guddaadha jennee waan jenneefis ni qabnaa. Guddaadha kan jenneef yeroo gabaabduu asitti kan nuyi ilaaluu dandeenyu waraanni bilisummaa Oromoo biyyattii kana keessatti eega dhaabbatee waggoota dheeraaf lakkoofsitee bilisummaa saba isaatiitiif falmaa kan turedha. Kana keessatti ga'ee waraana bilisummaa Oromoo maali isa jedhamu deebii kana bal'inaan sabni Oromoo ni beekaa. Ga'ee kana ibsuudhaaf kallattii hundaan kan jedhamu kallattii kana yeroo ilaallu waboon akkuma jalqabaa dubbattee yeroo ijaarame jalqabee biyya Oromiyaa kana keessatti waggoota dheeraaf saba isaatiif mirga
saba isaa eegsisuuf birmadummaa saba isaa biyya Oromiyaa kana biyya mataa ta'e dandeessu gabrummaan alatti jiraatu gochuudhaaf falmaa ture. Sana keessatti impaayera Itoophiyaa kana keessatti jijjiiramni mootummaan amma biyya bulchaan jira jedhu kun falmuu yookaan miidiyaa irratti bahee dubbatu kun bu'aa waboo yookaan waraana bilisummaa Oromooti. Kana akka fakkeenya guddaatti kanan kaasu bu'aa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dhiyootti argamsiise keessaa fulbaana 15/2018 billi waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa ture yeroo galee biyya giddugaleessa yookaan handhuura Oromiyaa Finfinneetti alaabaa isaa mirmirsee miliyonotaan kan lakkaa'amanii impaayera kana bulchan bu'aa nu kennine jedhanii yeroo yoo dubbataniyyuu bu'aa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaatti argamu jiraachuusaa saba isaatiif falmuusaa dhaaba isaatiif jabinaan saba isaaf falmuusaa kan argisiisee addunyaan illee kan raajeffattu sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranillee kan biraa raajen kumaatamaan kan lakkaa'aman mana hidhaati kan gadi dhiifaman gaaffii ilmaan Oromoo akka dhaabaatti bilisummaa Oromoo waraana isaa qabatee lubbuu isaa dabarsuuf wareegama guddaan kan inni manaa ba'eef kan inni gaafatee bu'aawwan akkas akkasii kan argisiise hangafummaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan gahee waboo jedhee gabaabinaan dubbachuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee ulfaadha fayyaa ta'a jaalboonsaa sabaa. Inni kan biraan gaaffiin koo sirna amma impaayera Itoophiyaa keessa jiru kana keessatti namoonni tokko tokko aartistoota keessaas tokko tokko as ba'anii bilisoomne irraa homaa qabsoonuu akka waan hin barbaachifneetti yeroo isaan itti dubbatanii waltajjii sirbaa qabatanii argama. Dabalataanis warri aaktivistoota ofiin jedhanii of muudan miidiyaa mataa ofii qabachuudhaan saba tasgabbeessuudhaan akka waan bilisummaan kun lafatti argamteetti. Kana booda qabsoon sirna garboonfataa wajjin taasifamu kan waraanaa yookiin kan lolaa afaan qawwee akka hin jirretti dubbatu. Kana miseensi waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboon itti walii galaa yoo waliin galu ta'e immoo maaliif waliin galu? Eeyyee galatoomi yeroo dhiyootti akkuma ati dubbattee biyya keenya keessatti miidiyaalee sabaahimaa hawaasaa akkasumas miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa kan dubbatamu bilisoomneerra yookaan haaromneerra kan jedhamudha. Isa kana waboon waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti kan ilaalu gaaffii kana deebisuuf jalqaba bilisummaa jedhamtu kana nama hundaaf galeeraa laata jedhee shakkii qaba yookaan yoo galeefis kallattii bilisummaa sabaa yookaan biyya tokkoo moo kallattii mataa isaaniitiin yookaan murna xiqqaatiin akka eegatanii shakkii irraa qaba. Kana yeroo jedhu bilisummaa jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Biyyi tokko bilisoomteetti jechuudhaaf mirgi bilisummaa saba biyya sana keessa jiraatu mirkanaa'eera yookaan sirni dimokiraasii lafa qabateera. Isa jedhamuudhaaf biyya kana keessatti egaa akkuma dura dubbadde bilisummaan kan isheen faarfamtu guyyaa tokkoo fi waraqaadhaa fi miidiyaalee hawaasaarraa gadi buutee hojiidhaan argisiifamtee hin beektu. Yeroo hundumaa miidiyaalee hawaasaa fi waraqata irratti yookaan artiifiisa jennu irratti argamti. Kanaan ala hawaasa keessatti baasee hojii ishee hojjettee hin beektu jechuudha. Namni tokko mirga dimokiraasii qabaachuuf jalqaba mirga uumamaa isaa kabajamuu qaba. Mirgi uumamaa utuu hin jiraatin biyya namni tokko hiree yookaan mirga jiraachuu uumaan kennee hin argatin biyya dimokiraasii keessatti lafa qabatte jechuun hin danda'amu. Maaliif fakkeenyaaf wantoonni gurguddaan nu kaasnu biyya sabni Oromoo biyya abbaa isaatii keessatti mirga itti jiraachuu yookaan mirga uumamaa dhabe biyya namni ganama nagaadhaan manaa bahee reeffi isaa manatti deebi'u biyya namni mirga dubbachuu hin qabne biyya namni maatii tokko keessaa namni 3-4 kanneen kana fakkaatan sababa tokko malee yookaan sababa gaa malee hidhamuun yoo gaaffii gaafatan deebiin ajjeefamuun
kana kan jiru keessatti hidhaa bajjeechaan biyya guyyaa guyyaan itti baay'ate keessatti bilisoomnee irra yookaan haaromnee irra kan jedhan akkamittiin akka hubatan anaaf baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Biyya akkasii keessatti waa'ee bilisummaa dubbachuun yookaan waa'ee haaromuu dubbachuun qaanii guddaadhaan jedha. Kanatti dabalee gabaabsee wanta ni kaa'u sabni Oromoo yookaan akka dhaabaatti addi bilisummaa Oromoo warri bilisummaa Oromoo bosona kan galee bilisummaa yaadaan yookaan tiyooriin waraqaarra teessuuf miidiyaadhaan afarfamtuu aktiivistiin tokko bahee fedha dhuunfaa isaatii guuttateef yaada uummataa waan bakka bu'e fakkaatee kana afarsaa oolu otoo hin taane bilisummaa yookaan haaromsa dhugaa barbaada. Haaromsa sirnaa barbaada malee haaromsa maqaa hin barbaadu. Sabni Oromoo haaromsa teessuma jijjiiruu yookaan maqaa jijjiiruu yookaan maqaa dhaaba jijjiiruu osoo hin taane haaromsa sirnaa bulchiinsa biyya sana keessatti barbaada. Kun immoo lafa bu'ee hawaasa keessatti hin argamu wanta ta'eef wanni sobaa baanii dubbachuu ittiin dhaadachuu ittiin sirbuun qaanii guddaadha jedheen gabaabsee dubbachaa jechuudha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaa wabboon egaa isa kanaaf qabsootti seenee bosonaa fi uummata gidduu jira. Egaa humni waboo fi humni sirna impaayera sanaa humni Iyaadig kuni wal simaa kana dhidhimsuudhaaf waan kana dhabamsiisuudhaaf garbummaa kana irra aanuudhaaf humni waraana bilisummaa Oromoo humnaan isa nu cabse kana darbachuudhaaf ga'umsa ni qabaata jetta yoo hin qabaatu ta'e immoo falli maali? Galatoomii kana ga'umsa ni qabaata jedheen afaan guuteen dubbadhaa. Ga'umsa isaa argisiisaa jiran kan kana caalus argisiisuu karooraaf tarsiimoo ni qabaata. Kanatti aansee wanta jechuu barbaadu sirna mootummaa biyya kana bulchaa jiru keessatti wanni arginu mootummaan biyya bulchaa jiru humna jabaa ni qabaata. Humna lakkoofsaan waraana baay'ee ni qabaata. Garuu seenaa siyaasa biyyoota addunyaa kana yeroo dheeraaf atis ni beekaa, namni dubbisee ni beekaa. Egaa biyyoota addunyaa kanarra jiranii keessatti uummanni yeroo kamillee injifatamee hin beeku. Mootummaan biyya kana bulchu yookaan sirni gabroonfataan ammaa kuni mootummaa uummata lolaa jirudha malee mootummaa uummata lolaa jiru miti. Uummanni immoo seenaa siyaasa addunyaa kana keessatti yeroo tokko injifatamee hin beeku, injifateeti malee. Kanaaf afaan guutee kanan dubbadhu waboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo humna xiqqoo iyyuu yoo qabaatee kaba bal'aa qabaa. Waraana uummataati malee waraana mootummaa miti. Uummataaf lola malee uummata hin lolu. Gama hidhannootiin yeroo ilaallu hidhannoon hanga mootummaa biyya bulchuu humna waraanaatiin yoo qabaachuu baate iyyuu warri gabroonfataan biyya kana bulchan kan isaan itti amanan humna baay'ina meeshaatii baay'ina waraanaati. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kan inni itti amanu waraana sammuu yookaan lola sammuuti. Kanaaf sammuudhaan lola. Sammuun immoo meeshaa ittiin gabroonfataa jiran ittiin lolaa jiran kana kan kalaqeera kan uumeera waan ta'eef sammuu kana uumee waan lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu injifachuu isaa dhibba amanaa kanas argisiisaa jira jechuudha. Haa ta'u. Dhaqni kanatti aansee hidhannoon sirna kana keessatti qabu ga'aadha jettaa. Yoo ga'aa hin taane furmaata maalii jira yookaan yaada maalii jira kan jedhu akkuma nama dubbatte hidhannoon inni jalqabaa hidhannoo sammuuti yookaan lola sammuuti. Kana yoo jedhu hidhannoon ga'aan kana caalaa waboo tumsuuf hin barbaachisu jechuu osoo hin taane ni barbaachisa. Kana isaarraa abdii guutuu qabaa. Sabni Oromiyaa keessa jiraatu biyyoota addunyaa kallattii garaagaraarra jiran waboo tumsaa waan jiraniif abdii guutuu saba isaarraa qabaa. Meeshaan sirni gabroonfataan ittiin lolaa jiru meeshaan ammayyaa kun
injifannoo guddaadhaan harka waraana bilisummaa Oromoo galaa waan jiraniif meeshaan diinaallee kanuma waraana bilisummaa Oromooti naannee waan ta'eef kanaaf abdii guutuu qabnaa jechuudha. Ulfaadhu fayyaa ta'e jaalboonsaa sabaa waa'ee sammuu jettee lola sammuu jettee waan yaadachiiste yeroo ammaa kanatti keessumaa torban kana keessa yoo qubani qabaattu ta'e barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa jiran suuraawwan qabsaa'otaa waraana bilisummaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo iddoo kallattii adda addaarra jiranii tiishertii irratti kaafatanii yeroo isaan itti ba'anii sirnuma kanaan reebamanii ijjillee keessaa darbatamee warri kaan immoo mana barumsaa irraa ari'atamanii gadi wanna jedhantu jira salphatantu jira. Yeroo baay'ee kun immoo jaalala isiniif qabanis uummanni Oromoos ta'e barattoonni sabni Oromoo kan biyya alaaf keessaa karaa hedduutiin isin jira calaqqisiifataati jira. Mee sum'ii jaalalaa maalii dhaloota kana keessatti facaastanii gaaffiin koo inni tokko kana achumaan wal qabsiisee immoo yeroo baay'ee waraana bilisummaa Oromoo keessa namoota baratantu jira jedhama. Akkan odeeffata qabutti yoo ta'eef namootni iskoolaarshiippiidhaan biyya alaatti digirii isaanii biraa dabalataa baratanii deebi'an illee waraanatti makamanii akka hojjetaa jirantu dubbatama. Kanaaf sammuudhaan loluu isaati jettutu kana na yaadachiise. Walumaa gala maalinni sum'ii yookiin sum'ii jaalalaa isin dhaloota keessa facaastanii iddoo adda addaatti maqaa keessaniin barreeffamootaan maaliin sooshaal miidiyaadhaan warri ofitti amanan sabboontonni Oromoo jaalala isiniif calaqqisiisu kun maalirraa ka'eetu karaa kan biraa immoo sirni amma biyya bulchu kun isintu dhaloota kana kakaasee gara badinsaatti barumsaa ariisisuutti ajjeessuutti oofaa jirammoo jedhee immoo sin komata. Kan akkamittiin ibsita jaalboonsa? Gaaffiin kun baay'ee gaaffii nama ajaa'ibsiisuu fi nama hundumaa laphee isaa cabsuudha jedhee kan yaada. Maaliif yoo jettee jaalala sabni Oromoo biyyoota addunyaa alaa kanarra jiran kallattii adda addaarra jiran qabu keessumaa gara biyya keessaatti yoo deebinee fakkeenya yeroo dhiyoollee naa kaasanii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran hanga wareegama lubbuu qaqqaluu jaalala wabuuf qaban ibsuu kanneen akkasii fakkeenya qabde wal bira qabdanii naa ibsitan. Egaa gabaabumatti waan kan jiru summii maalii facaastan kan jiru summii facaasne yookaan waraanni bilisummaa Oromoo summii jaalalaa facaase osoo hin taane qoricha summii gabrummaa Oromoo keessa jiru ta'uu isaati. Gabrummaan Oromoon baataa ture waggoota dhibbaa oliif lakkoofsifamaa waan tureef summiin gabrummaa kun Oromoo garte Oromoo gadi damte Oromoo nagaa dhoowwate kallattii adda addaatiin ni dhukkubsee jechuudha. Dhukkubbii maalii? Dhukkubbii siyaasaa, dhukkubbii gabrummaa. Kanaaf summii kanaaf qoricha ta'ee argame waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf qoricha wanta ta'ee du'aa dhukkubarraa ilmaan Oromoo waan fayyise kana uummanni Oromoo jaalala guddaadhaan akka bulchaatti qabachuun isaa kanaafi jechuudha. Summiin gabrummaa beekii dhukkuba caaluudha. Saba gabroome jechuun dhukkuba namni namaa hin argine keessa jira. Isa kanaaf qoricha summii kanaa waan ta'eef Oromoon jaalala daangaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoo irraa waan qabuudhaa fi abdii saba Oromooti yeroo jennee afaan guunnee dubbannu jaalala kanaan waan mirkaneesseef malee waraqaa irratti barreeffamee abdii saba Oromoo qofaa waan jedhameef miti. Kanaaf namni haga lubbuu isaa dabarsuu haga wareegamaatti barataan Oromoo bakka adda addaatti dhaadannoowwan garaa garaatiin jaalala guddaa kan qabu boris egeree saba Oromoo abdiin irraa qabu kan rakkina keessaa isa baasu gabrummaa waggaa dhibbaa keessaa isa baasu waraana bilisummaa Oromoo irree gaachana Oromoo kan ta'e jennee jalqabatti kan ibsine kana waan ta'eef jaalala guutuu irraa qaba. Jaalala guutuu waan irraa qabdu tokko immoo du'iyyuu irraa sin deebisu. Kanaafituu jaalala guddaa irraa qabu waraana bilisummaa Oromoo bosona kan jiru
yaada ati amma naa kaastee irratti beektota guddaa of keessaa qaba. Maaliif waraana kaayyoon ijaaramteedha malee waraana bu'aa irratti ijaaramte miti. Waraana kaayyoon ijaaramte Oromiyaa bilisoomsuuf waan ta'eef kanumaafiyyuu bu'aansaa sammuu dhaabda. Lola sammuu geggeessa. Beektota hedduu of keessaa qaba. Isa kanaaf waan sammuu beektotaatiin ijaaramte kana Oromoon hundinuu ittamanee gabrummaa keessa ture keessaa na baasa jedhee jaalala guutuu waan qabuuf afarsaa fi doorsisni mata balleessiin diinaa yeroo adda addaatti yoo itti jijjiirame iyyuu Oromoon guyyumsaa fi mata balleessii kana hundumaa dandammatee jaalala guutuu kan inni qabu abdii saba Oromoo yookaan qoricha summii gabrummaa saba Oromoo waan ta'eef jechuudha. Fayyaa ta'e jaalboonsaa sabaa dhiyeenya kana waa'ee summii kana itti deebina gaame dhiyeenya kana immoo summii keemikaalawaatiin waraana akka jalqabe mootummaan sirni suni dubbatama gara keessumattuu gara lixaa Oromiyaa sanatti wanti suni hagam dhugaadha tariigaa yeroo baay'ee wanta qabatanii gadi dhufan sana wajjiniin yeroo isaan itti kennanii yeroo isaan itti harkaa waraana bilisummaa Oromootti kennanii baqatanis yookiin immoo humnaan injifatamanis ni mul'ata. Wanti dubbatamaa jiru sun dhugaadha. Wanti waraanni keemikaalaa akka addunyaatti iyyuu baay'ee dhorkamaadha. Impaayirri sun sana godheera yoo ta'e wanti mallattoon ta'u ragaan dhugaan tokko jiraa laatamee isin akka qaama biyya sana keessa yookiin immoo naannaa sana keessa sosocho'ee hojii hojjetu tokkotti kana utuu ifanuu gootanii hawaasa keenyaaf. Tolee galatoomi taateen kun eeyyee dhugaadha dhibbaa dhibba jedhee itti amakaa jalqaba isaarraa yeroo kaanuu gochi yookaan raawwiin kun godinoota Oromiyaa bika kanarra jiran lama keessatti guyyaa adda addaa irratti kan godhamedha. Taateen inni jalqabaa yookaan lolli jalqabaa Konyaa Wallagga Lixaa Oona Qondaalaa Araddaa Obaa Fardaatti jedhamu keessatti kan amma sitti dubbatu kana keessatti bitootessa 17 bara 2019 guyyaa dilbataa akka sa'aatii naannootti yookaan lookaal taayim jennutti sa'aatii 9 hanga 11tti lola gidduu kanatti ture keessatti waan adeemsifamedha. Taateen lammaffaan immoo kanatti aansee Konyaa Qellem Wallaggaa Ona Anfilloo Araddaa Gattee jedhamu keessatti bitootessa 21 bara 2019 guyyaa kamisaa lola sa'aatii 5 hanga 9 kan naannootti adeemsifamedha. Godinoota yookaan konyaalee garaagaraa lafa kana keessatti lola guyyaa adda addaa jiratu wal fakkaataa keessatti adeemsifaman kana keessatti iddoo adda addaatti raawwii ta'edha. Jechuun barbaadu dhugummaa taa'isuu kanatti aansee kanan dubbachuu barbaadu taateen kun hagam dhugaadha kan jedhuu fi jalqaba ragaa ni barbaachisa wanta ragaa qabatamaa ni barbaachisa wanta ta'eef sumni keemikaalawaa keemikaal weapons kan jedhamu akka dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan World Health Organization jedhamutti hiikni isaa dhimma waraanaan wal qabatee maaloodha isa jedhamu baay'ee keessa seenuu osoo hin taane gabaabsee dubbachuun barbaada. Akka waliigaltee kanaatti yookaan Chemical Weapon Convention kan jedhamu addunyaan irratti waliigalee akkuma duraan dubbatte akkasuu kanneessaa kana dhowuu waliigaltee yeroo garaagaraa ni qabaatu isa kana ammaaf nanni isa gadifatee hin kaasu gabaabumatti ragaa qabatamaa ibsuuf kanan dubbachuu barbaade sumni keemikaalaa jechuun maal jechuudha isa jedhamu dhimma waraanaa keessatti wantoota summaawoo dhimma waraanaa keessatti sirni tokko yookaan waraanni tokko itti fayyadamu ta'ee jaagama qaamaa adda addaa fayyaa dhala namaa irrattii fi hanga rakkoo lubbuu namaa baduutti kan geessisan jechuudha. Wantoonni kunis
kallattii kamiin fayyaa namaa irratti geessisu yookaan akkamitti ramadamu jedhamuu fi gara ragaa kanaatti adeemuun dura kanan gabaabsee dubbachuu barbaade keemikaal wiippoolsii ajanti jedhamu wantoonni dhala namaa irratti rakkoo fayyaa fidan kun rakkoowwan gurguddaa afur fidu dhala namaa irratti naannoon taateen kun itti ta'ee inni jalqabaa afaan ingiliffaatiin blood agent, clotting agent, blaster agent and nerve agent warroota jedhaman kun gabaabumatti gaa kanallee gabaabsee keessi isaa keessa seenuu otoo hin taane rakkoo inni jalqabaa oksijiiniin dhiiga namaa keessa socho'uu irratti warroota fidan inni lammaffaan lakkoo argamsuu sirna argamsuu irratti kan fidanii kanneen biroon gogaa namaa irratti rakkoo mul'ataa yookaan ijaan argamu ni fidu inni dhumaa sirna narbii dadhabsiisuu hanga gaaga'ama du'aa irratti warroota ittiin ga'an kan arfanuu wanta isiniif kaasee mallattoowwan kun namoota gaaga'amni kun irra ga'ee waan irratti argameedhaaf taateen armaan olitti dubbate kun iddoo kana lamanitti namoota balaa kanaan saaxilaman irratti namoota 5 irratti godinaalee yookaan konyaalee lamaan kana irratti qabatamaadhaan ragaa dhaabbata fayyaa naannoo sana namoota kana tajaajilee fi ragaa haftee dabalataan haftee meeshaa irraa haftee meeshaan kun buqa'ee naannoo sanatti argamee amma qaama waraanaa keenya harka jiru irratti hundaa'u taateen kun dhibbaa dhugaadha jechuudhaa fi inni lammaffaan immoo jaalli tokko rakkoo kanaan lubbuu isaa kan dabarte ni jira. Kanaaf ragaalee gurguddaa akkasii qabna wanta ta'eef afaan guunnee hagam dhugaadha jedhamuuf taateen kun dhugaadha jennaa jechuudha. Ulfaadhu jaalboonsaa sabaa utuu dubbii koo gara xumuraatti hin fidiin duraa gaaffii gaggabaabduu lama qaba. Kan jalqabaa yeroo baay'ee qabsoo kanaa akka waan lixa qofaa keessatti oofamu yookaan lixi qofaan akka diddaa kana geggeessaa jirutti Oromiyaan lixaa sirni kun adda qoodeeti kan inni sabatti labsaa jiru yookiin miidiyaa isaatti labsaa jiru yeroo baay'eetti yoo qubani qabaattu ta'e. Dhuguma sochiin keessan sochiin falmannaa kuni guutuu Oromiyaa keessaa lixa keessattidha kan inni geggeeffamaa jiru lixa qofattidha. Maachaftuu lamaa Finfinnee biyyi tufaan akkamiin gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurbaa kan deemaa nati nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lamaa. Higumaan si tiksina nutis kaane tokkummaan kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa eegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura. Dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala galani. Dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala galani. Tolee galatoomii gaaffii kana deebisuudhaaf kun gabaabumatti tokkoffaa ergaa diinaati yookaan warra bilisummaa saba Oromoo biyya Oromiyaa hin barbaanne jira. Inni lammaffaan immoo gadi fageenyaan dhimma kana sabni Oromoo illee dhugaa kana beekee wanta kana hubannaa guddaa akka qabaatuuf ergaan kana keessa dabarfachuu barbaadu gochi kun yookaan jechoonni akkasittiin liigaa Oromiyaa jedhamanii afarfaman kun ergaan isaa inni guddaan ergaa siyaasaati. Sunis Oromiyaa bakka adda addaatti qoqqoodanii ololaan walitti naquu fi humna kallattii tokkorra jiru qofaa irratti bobba'anii cabsuu kanaan booddee kutaadhaan yookaan qoqqoodanii gabroonfachuudhaaf
jechoota isaaniif ta'anii miidiyaa irratti wantoonni agarfaman kun fakkeenyaaf yeroo darbe keessatti Oromiyaan lixaa rakkoo gurguddaa keessa turtee Oromiyaan kibbaallee Booranaaf Gujiin rakkoo walfakkaataa keessa turtee hanga ammaattillee sirna komaandii poostii yookaan sirna bulchiinsa waraanaa jala jirti. Kun maaliif ta'e yoo jedhame siyaasa itti yaadamee godhamedha. Oromiyaan hundinuu wal duukaa ba'aa kana yoo baattee rakkoo kana yoo argite wal duukaa falmatti. Amma Oromiyaan kallattii tokkittiin qofti gaafa quba itti qabamu Oromiyaan warri biraan rakkoo kana irratti dhiisanii rafu yookaan jedhatu. Kun immoo naannoon har'a nagaa ta'ee rakkoo kana yeroo argu warri kaleessa rakkoo kana keessa turan hubannaa gadi fagoo hin qabne kaleessa nuu birmachuu didan jechuudhaan qabsoo maalummaadhaan wal foqqooddaa lagaaf dandummaa waan taatuuf kun immoo ergama diinaa Oromiyaa gabroonfachuuf yeroo dheeraaf itti fayyadamaa turedha wanta ta'ee kanaaf kun ergaa diinaati malee waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaatti Oromiyaa kallattii hundaa keessa bobba'aa jira. Humnoota guddaan diina irratti tarkaanfii fudhatan zoonii lixaa fi akkasuma zoonii kibbaa keessatti waan jiraniif warra kana irratti dhiibbaa guddaa geggeessuun Oromiyaa naannoo tokko immoo nagaa gochuufi iddoo tokko nagaa godhanii iddoo tokko rakkoo gurguddaa irraan ga'uun tooftaa siyaasaa deemni fayyadamaa jirudha jechuun barbaade. Fayyaa ta'e kanaan qulqulleessuu keetii fi bifuma sanaan wal qabatee immoo yeroo baay'ee waboo kan jedhamu kuni calliseedhuma shiftaa bosonatti galedha. Addi bilisummaa Oromoo hooggansisaa Finfinnee galee jira. Karaa nagaa qabsaa'uudhaaf jira. Waamicha karaa nagaatiin isaaniif goonee jirra. Isas dhaggeeffachuu yookiin fudhachuu warra dideetu bosonatti hafe malee warri karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf tole jedhanii hooggansas dhaga'anii saba Oromoos dhaga'aniitu ol deebi'anii jiru. Warri alatti hafan kuni hooggansumaa wajjin waliin beekanii jedhanii immoo wanti tamsa'u immoo jira. Miidiyaa dhumtii impaayera sanaa kana hin dabarsaa dabalataan immoo warri impaayera sana leellisanii aktivistoonni isaanis kana gadi jabeessaniitu barreessuu ni dubbatullee. Kana akkamittiin deebista jaalboonsaa sabaa? Oromiyaa biyya koo meeqasiif itimame dhiigansi tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si murgitu guddata raddoo uumaaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata asirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyoon gurgurame. Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan fannina ol taane. Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan fannina ol taane. Sabombi aleli bigemi ariyer kumakadu ubatin debiu yo mujajabe kalmata fi murata jabara gonni base botuma tubeka wolol tuf gantuf abura zabasi undusuma ega mati bekti gade lafa dirri holu akka goonna jeese foona laatti sooru akkasnaa jedhe gurbaatti beekti gadheen lafa dirri holu akka goonna jeese foona laatti sooru jedhu qalbiina keessa raafnaa fi bee jaarraa tokkoon caalu
jabaadhu yaa wabooboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkiinsiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala jabaadhu moota ajjeesii sooratu bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo. Kana gabaabumatti dhimma hooggansi isaanii giddu galeessa yookaan Finfinnee jiruu fi waraanni zoonii adda addaarra jiru waliin beekan jedhuu fi maqaballeessiin shittaadha jedhu. Gabaabumatti dhimma maqaballeessii yookaan shittaatu bosonatti hafe jedhuu fi egaan waan gabaabsee dubbachuu barbaadu naamusni waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruu fi Oromiyaa keessa socho'aa jiru maal fakkaata isa jedhamuu fi kana saba Oromootiif dhiisaa beektota Oromootiif dhiisnaa jechuudha. Oromoon eenyu shittaa akka ta'e eenyu waraana dhugaa saba isaaf qabsaa'u akka ta'e ni beeka. Shittaa jechuun kan humnaan saamee nyaatu, kan nama ajjeesu, kan nama dararu, kan qabeenya hidhaan alatti saamee humna isaatti amanee yookaan humna qabuuffamanee itti jiraatu jechuudha. Amaloota kana eenyu argisiisaa jira kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaa kan jiran biyyicha keessa socho'aa kan jiran keessumaa bal'inaan naannoo bulchiinsa komaandii poostii keessa kan jiran argisiisaa waan jiraniif Oromoon eenyu shittaa akka ta'e sirna eenyuutu amala shittummaa gaggeessaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo naamusa akkamii akka qabu isa kana gadi fageessee beeka namni biraan itti himuu hin barbaadu jechuudha. Oromoo yeroo ammaa guyyumsuun hin barbaachisu. Dhimma hooggansa giddu galeessaati warra karaa nagaa galee fi warra bosonatti hafan kanarummaa gidduu jira jedhamu tarii miidiyaa hin hordofan ta'e hin beeku malee hanqinni infoormeeshinii yookaan galeessaa itti hirmachuu danda'a. Yeroo darbe hooggansi giddu galeessaa waraana bilisummaa Oromoo miidiyaa hawaasaa irratti waan baatee dubbatee waraanni bosona jiru kan galis hooggansa tokko jala akka jiru isaan akka hoogganamullee dubbateera. Kanaaf kana hanqina hordoffii isaanii bal'isaa ammas boris taanaan waraanni zooniiwwan adda addaa bosona jiru hooggansi gidduugaleessaa Finfinnee jiru qaama tokkodha. Kanaan iddoo lamatti waraana bosona jiruu fi hooggansa giddugaleessaa bakka inni jiru gargar baasuun hin danda'amu. Kun gowwummaadha. Tooftaa inni itti fayyadamu keessaa kun tooftaa waldhaalummaa yookaan gowwummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ni beeka. Addi bilisummaa Oromoo hooggansi akka dhaabaatti ni beeka. Sabni Oromoo abbaan waraanichaa yookaan abbaan qabeenyichaallee kana ni beeka. Hooggansa tokko jala jiru wal beekuu isaa wal beekuu isaanii immoo diinni beekuun hin barbaachisu. Hooggansa tokko qabu wal quunnamtii tokko qabu. Kanaaf kun ergaa diinaati jechuun barbaade. Baay'ee fayyaa ta'a. Akkuma kana gaa amma dhumarratti erga sabni kun du'a jala garbummaa jala jira jettaniiti mee waraana bilisummaa Oromoo cinaa akkamittiin dhaabbata sabni Oromoo biyya keessa jirus ta'e biyya alaa jiru maal barbaaddu saba keessanirraa saba qabsooftaniif kanarraa maal barbaaddu yoo maal immoo argattan garbummaa kana sirna impaayera kana dhabamsiifna jettanii yaaddu gamanumaan mee saba alaaf keessaas hin dhaggeeffataa jiru kanatti dhaamsa keessan dabarfadhaa. Fuuldurri kee ifa. Qabsoon diddaa gabrummaa itti dhufa. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Fuuree jaallan dhiigaan tattaraaran galmaan ni geenya. Minilikii qabroon qaqqabnee jala deemtu wayyaanee jirin dhaalamu. Biyya keenya hin saamsifnu. Faayira Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa walabaan ni ijaarra. Gaachanni saba Oromoo wamoonaa jiraatu. Akka Oromiyaa fi Oromoo falma hin lakkifnu. Beelaaf deemuuf hin jilbeeffannu. Uumaa barataa Oromoo ni baasna. Alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinnee irra ni mirmirsiifna. Injifannoon uummata Oromoo. Ajjeesii dibaduu diina biyya keessa
rukuwama gagarmaa finfinnee oromiyaa rukuwama ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota tuula dibaana ciisi maal manaa goota jabduu kaasibiila obooyaa gooftaa diina irra biinna dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiira jajjabduu kaasibiila obooyaa gooftaa diina irra biinna dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiira amantii deelaftis bari'uu geessee lammiif dhaame gadaan bilisummaa dhaawwa bosonaa garma hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taatu ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu jaallan kufanii singa dhugumaa isaanii lolla muraasaanii mutaadhaanii jibraadhaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Jalqaba yeroo dhufanii waraanni bilisummaa Oromoo irreef gaachana saba Oromoo bilisummaa qancare yookaan waggaa gabrummaa waggaa dheeraaf saba Oromoo irra turee sirna tokko gara sirna biraatiin itti darbu kana ittisuu wareegama lubbuu kaffalee wareegama qaqqaalii kaffaluun ilmaan jechuun beektonni kallattii garaagaraatiin sabni Oromoo xiqqaa akka guddaatti itti hirmaatee bilisummaa biyya Oromiyaa fiduudhaaf tumsee waraana ijaareera jenneerra. Isa kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoo irraa saba Oromoo biyya keessas ta'ee biyya ormaa jiran yookaan biyya hambaa jiran kallattii adda addaarraa maal barbaada bilisummaa biyya Oromiyaa fidu kan jedhamu gabaabumatti Oromoon yeroo ammaa waggaa dheeraaf waan keessa ture ni beekaa har'a immoo waan keessa jiru ni beekaa. Inni jalqabaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo akka waraanaatti waraanni bilisummaa Oromoo maal barbaada Oromoo irraa kan jedhamu Oromoon baay'ee dhaaba bilisummaa Oromoof haqaan ka'ee fi akka waraanaatti waraana lubbuu isaa dabartee bilisummaa Oromiyaatiif falmu kan hanga ammaatti adda baafatee hin jirre yoo jiraate dhaaba kamtu dhugaadhaan biyya Oromiyaaf falmaa jira eenyutu Oromoof dhaabbate isa jedhamu beekuun gadi fageessee isa jalqabaati dirqama Oromoo hundumaatiin jira kanatti aansee Oromoon biyya alaa jiru biyya keessa jiru kutaadhaan amantiidhaan ilaalcha siyaasaatiin waan hundumaadhaan kanaaf kanneen kana fakkaatanii utuu waliin qoodin tokkummaa isaa cimsachuudha ergaa nu dabarsinu. Sabni tokkummaa qabu jabina qabaata. Sabni jalta qabu ni hinjifata. Sabni hinjifatee bilisummaa isaa argataa. Kanaaf qabeenya isaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo kana tumsuun bira dhaabbachuudhaaf jalqaba maaltu barbaachisa? Tokkummaa Oromoo barbaachisa. Tokkummaa sobaa miidiyaa irra ba'anii dubbatan otoo hin taane tokkummaa dhugaa firii isee argamtee bilisummaa Oromiyaa fiddu kana keessumaa irra deddeebi'ee kana dubbatu wal qoqqooddaa siyaasaa, wal qoqqooddaa amantii, wal qoqqooddaa kutaalee garaagaraa Oromiyaa dhiisee tokkummaa isaa cimsatee bilisummaa isaatiif sabni Oromoo akka falmatudha. Inni kana taasisee jiru sabni Oromoo kallattii adda addaatiin biyya hambaa dhiibbaa garaagaraatiinis karaa adda addaatiin jiran maal gochuu qabu kan jedhamu diinagdeedhaan beekumsa isaaniitiin saba dhiibbaan Oromoota beekumsa gurguddaa qaban biyyoota hambaa keessaa qaba. Oromoon akkuma beekamu inni kun nama hundaaf ifaadha. Diinagdee dhaaba bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama isaanii dirqama lammummaa akka ta'e ergaa keenya dabarfannaa keessumaa beektota hedduu qaba Oromoon beektonni biyya alaa jiran afaan adda addaa dubbachuu dhiisanii afaan Oromoo afaan Oromiyaa bilisoomsu afaan tokkummaa dubbatanii bilisummaa Oromiyaatiif akka dhaabbatan
beekumsa isaaniitiin bilisummaa biyya Oromiyaa kana gabrummaa jalaa baasuuf akka hojjetan namni tokko beekumsa isaatiin beekumsi kan faarfamu yookaan kan beekamu saba ofiitiin bu'aa tokko buusanii addunyaa kanarraa kan darbanii waanta ta'eef kanaaf kanaan akka bira dhaabbatan ergaa keenya dabarfannaa jechuudha. Ulfaadhoo jaalboonsaa sabaa egaa miidiyaan ODM yeroo yerootti dhaamsa isin saba keessanitti dabarfachuu barbaaddan akkuma kana duukaa bu'ee isin hordofuudhaan saba keessanitti akka isinii dhiyeessu gama namumaan waadaa isinii gallaa yeroo keessanirraa yeroo muddituu kana keessatti qooddanii miidiyaa kanarratti tolee jettanii haala anjeffattanii sagalee kana waan naa kennitanii fi maqaa uummata Oromoo maqaa qeerroo qarree isin jaallatu hundumaatiinanii galata isinii qaba. Galatoomaa yeroo keessan qooddanii yeroo hojii yeroo mi'ooftuu biyya isin jirtanitti sa'aatiin yookaan yeroon hojii guddaaf gahee guddaa qabduu irraa hirmaattanii qabsoo saba Oromoo sagalee Oromoo Oromiyaa keessa cunqursaa adda addaa jiru bakka buutanii miidiyaa kana dhaabbanii dhugaa biyya Oromiyaa keessa jiru rakkoo Oromoo keessa jiru kana beekumsa keessaniif dinagdeedhaan wal ijaartanii qabsoon kallattii adda addaatti wanta ta'eef kanarratti tumsa buutanii nu bira dhaabbattanii guddaa galatoomaan jedhaa. Jabaadhaa akkasumatti itti fufaa waliin dhaabbannaa beekumsa keessanii nu bira dhaabbadhaa jabaadhaan isin jedhaa galata guddaa isin biraa qabnaa injifannoon kan saba Oromootiin fada. Ulfaadhu jaalboonsaa sabaa egaan daawwattoota keenya alaaf keessa jirtanii kun qophii ODM qophii hamma ammaatti jaalboonsaa sabaa Oromiyaa lixaarraa wajjin taasisedha. Jaalboonsaa sabaa namoota baay'ee baratanii beekumsa isaaniitiinis iddoo gurguddaa hojjechuutu danda'anii ammoo qaalii tokkitti lubbuu isaanii kennanii saba isaaniitiif adda waraanaa keessa jiranidha. Namoota Oromoon hayyoota ciccimoo jajjaboo akkasii kan bilisummaa, birmadummaa fi walabummaa saba isaaniitiif bobba'an baay'ee qabaa kana amanee sabni keenya akka jabaatu kanumaan dhaamsa dabarfataa. Qophii kan biraatiin amma walitti deebinutti sirba warraaqsaa kanaa wajjiniini. Gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa goota duutu dalage goonni sabaaf lolee qawwee fannifatee daangaa tiksaa jedhee dhaloota dilate. Gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa jaarraanis dalage. Jarra abba gadaa qawwee fannifatee diinaan lolaa turus dhaloota dilate. Minilik lammaffaa wal lorraa eegalee gaafa nu weeraree ani isinii maruu nagayaan gaabbaruu qabdu jechuun Ingabbaruu jedhee waggaa saddeet lolee gootummaadhaan darbee yaada kamuu qabaa leenjisoo diiggaadhaa kan seenaa geedda. Kamiseef sanbatee jirti ijoollee warqitu hirroorri si duyini yoomuu harka kenne. Ilmaan baalchaa saafoo ilmaan gara suuduki walisoo irra fudiinaaf arrasa fuurate godha. Jimma geeraan lolu mootii shanan gibe onneetu sibiila jirti ijoollee shabe. Firri sabbaa waggaa goota caalii shone robbaaf gore deemnaa gara iluutirra godha. Yagantuudhiis maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korra. Ololtuudhiis maal fokkorrii akaakii galee jira korra. Yaa afuuftuu maal fokkorrii karchallee amboo jira korra. Abdii murattee kaatee jarrii gidduu seenii baasii gargara. Dammaqiinsaan eegidiina alagaan kolfa nama ciina. Meeqan nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee hafe hanga har'aatti. Oromoo buqqisuu biyya isaarra jilbeeffannoo manu ga'eera. Yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korme.
harka jira qeerroo sabaaloli dinni diina nunna'u ajjeesi allayyaatti darbi aliirra darbi haqa keenya falmanne naman tuqne ni beeka rabbi haqa keenya falmanne naman tuqne ni beeka rabbi imaanaan si harka jira falmadhu dhaloonni qube imaanaan si harka jira falmadhu dhaloonni qube kanaaf diinni nu mormatti taane dhibe barannee jijjiiramatu diina gube titaane dhibe yagantuu dhiis maal fokkorrii qilintoo galee jira korme yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaaf of kenna korme biyya jootee tulluu biyya olii kadingiliif naqamtee yaa biyya goota biyya kun salma moroda Shambu jaarte forroo kootu gootichi gimbi qeerroo mandi keessa hanga daallee waan baraate amboko ambaa lafaa akkamiin sirraa afa daangaa kabachiisa qeerroo yoom gadi rafa jaagamaa badaane erga daraara kafani hiinaaf harka laanne goota zangaa booje Abbootiin qabsaa'ota waggootuutii fi jarra abbaa gadaa Faddasaa biiruudhaa badoo dachaasaa fi mul'isa baata yoomuun irraan fannoo jallagasaa wagiif jalmagarsaa barii bu'uuraan qabsaa'ota jaallee baarootuusaa jalleessisaa ibsa jaallee jaarsoo waan hojjetanii aaliif mucee amaan mucee saaroo fi yaaliyaa alii siree fi birooshataati yaadatamuu qabaan goototiin caalaan koo kan akka bakar waaree cammaanuriis goota qofaa miti ayyuu guddaatti goota garomootu waree falmatu maleen teenye aramu galeen taa'u amboo dachee goota gantuu biyyartuu kam gobboota hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroomsaan biyya keenyatti nama qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyatti goota tuffalmuun nimne qeerroon galee cimne wadaay biyya goota gantuu biyyattuu kam goggoota gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura goota toromootu waree falmatu maleen teenye nyaaramu galeen ta'a oromiyaa dachee goota gantuu biyyattuu kam goggoota Oma qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyatti yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korme yaa afuuftuu maal fokkorrii oromiyaa